Safarrisaan deega koo safarrisaan deega koo safarrisaa turammaan sifannisaaniiti jirbiin foonetti dhirsaniiti moonetti mukarbaa daraaretti ilma abbaan abaaretti keelloo baala hin qabnetti qeerroo yaada hin qabnetti takka baddeen galletti jedhee dhufa. Aggaaroo bunni ni bu'u ijoollee aggaaroo bunni ni bu'u deegaa godaansi ni bu'u beekaa araarri ni bu'u. Maaliifi faayidaa itti argateeti itti geerara. Biyyi kun geerarsa bakka qabaafan isinii dhiisee geerarsi bakka afuritti ba'a. Geerarsa gootummaa geerarantu jira. Geerarsa abbaa haadha fi faarfachuu geerarantu jira. Geerarsa quuqaa baafachuu geerarantu jira. Geerarsa ilmi ba'ee akka nagadee horu, akka qotee quufu, akka daangaan dhiibne safuudha daangaa dhiibuun Oromoo keessatti geerarantu jira. Isa maaltu fakkeenya isaa fakkeenya amma abbaan ilma koo akkasii mitiin jedhu waan daangaa dhiibuun akka fafa ta'e galchaa nyaachuun akka fafa ta'e itti geerara. Dura ilmi fi akkasii haa'uu ilma fi itti geerara. Kanaaf nagadanii deeguuree ijoollee nagadanii deeguuree yoo galchaa nyaatan malee qotanii beela'uuree yoo barii ciisan malee yoo daarii dhiiban malee. Maqaan koo Ahmad Abbaa Garoon jedhama. Godina Jimmaa Aanaa Gommaa. Amma akka gadda dachaatti Cooceelemii jedhama. Garuu hanga addunyaa irratti amma addaa beekamaa tureni coocee kattaa muuduu ga'a bakka argama bunaati jechuudhaan kan inni gabaafamu jechuudha. Iddoon kun coocee bakka argama bunaati. Eeyyee. Yoom beekama? Akka seenaani aabbee walirraa dabarsaa ture. Seenaa kana tursuuf abbootiin daa'ima walitti qabanii akka katabbiin hin jiru kun achitti beekamuu qaba. Katabbiin hin jiru waan ta'eef daa'ima walitti qabaniiti seenaa itti himu. Daa'imni sun guddatee seenaa himaa daa'imatti hima. Haala kanaan seenaan Oromoo ganama hanga galgalaatti bulee har'a barreeffamuu fi haala guddaarra ga'uunsaa jechuudha. Daa'imatti himamaa tureeti. Tole mee iddoon kun argama bunaa Koofii Arabikaati. Kan biraa afoola Oromoo keessa afoola naannoo kanaa keessa akkaataan ittiin iddoon kun argama bunaa ta'uusaa argisiisu geerarsaan ta'uu danda'a, mammaaksaan ta'uu danda'a. Waan isin beektan jira. Egaa inni baay'eedha. Bakki kun bakka argama buna Arabikaa awwalaa. Innumti kun ofii isaatii bakki kun seenaa guddaa isaa of keessaa qaba. Boca adda addaa kan amma itti aannee ilaaluu jiru ta'a. Kanaafuu namootiin itti fayyadamuu dhufan boodarra qabna. Dura osoo isa lafa keenya wayyuu. Tole mee guddaa galatoomaa bunni asii ka'ee addunyaa wal ga'ee dacheen kun dachee seenaati. Namni kunis nama seenaati. Mee adeemsa seenaa addunyaa kanaa buna gumaachuu keessatti ga'een hawaasa naannoo kanaa maali? Ga'een qonnaan bulaa naannoo kanaa maali? Ayyee ga'een qonnaan bulaa naannoo kanaa aadaa guddaa qaba. Aadaan inni qabu keessummooleen biyya kamiillee haa dhufan inni awwalaa simannaan buna dhaabuudhaan simatama. Bunni kuniif namni keenya walitti dhufeenyi isaa otoo dhiignillee fuudhame buna agarsiisan jedhaan. Maaliifi bunni haasa'annaa walitti dhiinsa gaa'ilaa keessatti ga'ee guddaa qaba bunni. Maaliif yeroo gaa'ilaatii fi yeroo Oromoon horsiifatee bulaadha. Hameessi dhalu buna qalaa jechuudhaan beekama. Bunni egaa buna qalaan gaafa ilmi intala haasa'atu
milki jaalala jennaan jira. Gaafa milki jaalalaa kana buna qalama. Asuma mana kana keessa jira xoofoo gaafarraa kan hojjetame isinitti agarsiisuu hin danda'ama. Isatti lamaan isaatti bunni qalaan galee garuu bunni qalamu kun isa kamiitu jenne. Bunni qalamu buna callisee funaanamee miti. Buna tokko tokkoonsaa diiminni isaa haalaan qullaa'ee gosa kana ta'e. Yeroo kana bunni sun filatamee citee cidii irratti goga. Hin calanqisa bunni kun. Maal keessa kaawwaadholeen jaaloo yookaa dhoqqeerraa kan tolfamu innis asuma jira muuzeemii kana keessa jira ilaaluu dandeenya booda sanitti lafa kaa'ama. Gaafa sana bunni kun ba'ee haadholiin ta'aniit funyaan isaa kanatti xiqqoo kutan akka dhadhaa dhuguun isaa ta'utti. Okkotee supheerraa hojjetame jira isatti akaa'ama. Bunni sun marsaa duraa dhamaan dhama looniitiin marsaa lama dhadhaadhaan. Dhadhaa kana uffata isaa keessatti fuudhee guuteet yeroo nyaatan namni ganama buna qalaa nyaate guyyaa guutuu quufee deeffataa oolee jechuudha. Dhadhaadha kan keessa jiru waan ta'eef. Kanaaf gaafa milki jaalalaa dhaqaa tokko lammaffaa hameessi dhalee itittuu kuufamaa. Itittuu yeroo kuufamu gaafa ji'a ollaan waamamee marqi tolfamee sanarratti eebbi gaggeeffamaa maanguddoodhaan. Haala kanaan bunni qalaan kana lamaan keessatti in nyaatama jechuudha. Inni kaani akka naannoo kanaatti bunni guyyaatti marsaa 3 danfa. Kan keessummaa kaan malee kan idilee guyyaa 3 danfa. Inni ganamaa bultee wal gaafata Oromoon. Maal ta'ani abaluu eessa deeman yoo imala baheera ta'e yoo dhukkubsatee ciiseera ta'e kanarratti wal gaafatti Oromoon. Oromoon kanarratti wal gaafatti. Inni guyyaadhaa buna waaree jedhama. Bunni waaree qottuun galee qotiyoon hiikamee marga cuffatee bishaan dhugee kunis eebba mataa isaa danda'e qaba. Bunni galgalaa nooruu galgalaa jedhama. Eegduun loon eege nagaan galee loon nagaan galeeraa foonaa isaatti namni deeme imala ba'e deebi'aniiru abalu jechuu buna nooruu galgalaa jedhamu sanarratti wal gaafata. Kanaan alatti keessummooleen biyya kamiillee dhufu aadaa biyya keenyaa kana keessatti bakki kun bakka namni baay'eensaa akka duraaniitti biyyi kun bakka 14tti waamamu dabalatee biyya alaarraa Yamanirraa Gibxiirraa dhufeeti biyya kana keessatti hojiidhaa jira. Isuma ammayyuu sanyiidhaaf jira hin banne jechuudha. Kun immoo iddoo kamitti kabajaan keessummaa namatti dhufe ofitti fudhachuun yoo ilmoo argate bakka kennuufiin ijaarrachiisuufiin ilmoo isaa guddifachuun seenaa guddifachaa ganama Oromoon qabdu laala. Ilma namaa guddisee ilma ofii ittiin baasu Oromoon. Maaliif seenaa guddifachaa keessa jiru inni. Kanaafuu yeroo bakka kanatti immoo deebinu bakki amma irra jirru kun kattaa muuduu ga'a jedhamee waamama. Mee maaliif akkas jedhame? Ayyee kattaan kun akkuma amma argaa jirtan mukkeeliin gurguddaan kunoo somboon mukki gurguddaan kun buuphaa jedhamu qilxuun qilinxoon hundi itti naanna'ee jira. Bakki kun garuu iddottiin kun bakka waaqeffatoonni ta'anuu mukkis muka addaati irra jirti amma. Muka gammoojjiiti kun. Duuloo muchaa, adda jaboo, gambeella, dhannansa, qoraasuma. Mukkeeliin jedhan muka baharra jirantu as jiru amma. Bakka kana egaa bakka argama bunaa qofaa miti. Kanaafiyyi naannoo isaarraa bunni argamee gaafa jedhu maanguddooleen bakka kanatti wal ga'ee kadhaa gaggeessaa eega qabeenyaan itti fayyadamnu kun argame kattaa jedhamee dhiifama eegasi. Kattaan kun immoo muuduu ga'a jedhanii dhadhaa muudan. Kanaafuu kattaa muuduu ga'a jedhamee
waamamedha. Tole kan biraa mee buna kana waa sadiitu dhuga jedhan isin biratti. Waa sadii buna dhugan kun maal isaa mee akkam naa hima? Wanti sadeen buna dhugan jedhamu amma ani madda seenaa kana akaakayyuu irraa kanan fuudhe. Akaakaa koo Guutamaa Bookkisaa umrii waggaa 120 ta'anii nama du'eedha. Seenaa kana isaan irraan fuudhe. Haa ta'u bunni waa sadii dhugaa. Yeroo akaamu funyaantu dhugaa. Bunni akaa'amaa jira. Ollaa kanaa jechuun buna akaa'ame funyaaniin fuudhee beekanam. Inni lammaffaadhaa gurratu dhugaa. Gurri dhugaa asirratti xiqqoosi safuun bunaa baddee jirti amma. Akkamitti? Akka jarri keenya itti fayyadaman sanatti dhiifamee maashinii daakaa jira. Yeroo namni qarree ofii gorfataan jiru akka bunatti tuma illee bunni yeroo tumamu dhaabbataa tumama. Dhaabbataa tumama. Bunni tumamaa jira. Ollaan kun hundi gurraan dhagayeera gurratu dhuge jechuudha. Sadaffaan isa afaaniiti ka. Afaaniin dhugama sadaffaa. Haala kana waa sadiitu dhuga jechuun. Tole. Mee egaa bunni kun kaleessa kan keessan har'a kan addunyaati. Kuni beekameera addunyaan kun beekteetti. Isinoo buna kana danfifatanii dhuguu fi gurguratanii maallaqa irraa argachuun ala galaa guddaa nuti addunyaa kanaaf galeessine jettanii yaaddanii beektu. Kuni nu boonsa. Maaliifi namni tokko ilmootti boonaa miti. Nullee qabeenyaa keenya maaliif jennaan hameessi dhaleen gurraa muchi doomnaan salphinaa. Ilmi dhalateen gurraa gahee doofee salphina itti Oromoon. Baay'ee ilmi keenya ilma uleenii fi ilmi yoo abbaa caalee wayya jedhani ilma nu caccaalutu ba'ee jira. Maaliif buna kanaa eenyullee kan silan beekne bosona kana keessa argamuudhaan ofii jalaa ciree itti goma'ee dhaabee bal'isee kan itti fayyadame uffannaadhaaf as dhufee fayyadama. Kuni dhugaa saba kamiinuu waan tuqu miti. Waan dhufee fayyadamuuf afaan ofiitiin eenyullee Amaarri bakka kana hin jirre hin jiru. Dawroon bakka kana hin jirre hin jiru. Kafaan bakka kana hin jirre hin jiru. Tigireen bakka kana hin jirre hin jiru. Waan irratti hojjetanullee akka biyya dhufanuutiin dhufanii asii hojjetanii argatu. Bunni babal'ataa deeme isa akka Itoophiyaatti dhiisaati biyyooti alaallee ce'ee nuufis sharafa argamsiisee jaraafisuu biyya qilleensi isaa bunaa ta'u hunda keessatti biqilee yeroo kana addunyaan hundi ittiin boonaa jirti. Gabaatti dhiyeeffattee itti fayyadamaa jirti. Tole. Kan biraa mee aadaan bunni naannoo kanatti gaafa danfu bunni ittiin eebbifamu maaltu jira? Fakkeenyaaf haadholiin yoo buna danfisan buna jabaa jedhan mee waan sana meenuu himaa abbaan manaa'oo maal jedhee eegala? Ayyee bunni hin dhaabataa ollaatu waamama. Egaa aadaa Jimmaaf Gommaan keessaa inni awwalaa buna dhaabbatanii wal waamu ollaadhaan. Eega ollaan dhufee buna gaffuudhanii qaawwaa jabaa jedhu keddoo irraa fuudhanii maanguddooleen akkasitti eebbisu. Yeroo isiin buna jabaa jettu bunni jabaa miti waaqatu jabaadha. Jabaa beelaa jabaa deegaa Waaqayyo isin haa baraaru. Deemtanii dubbiitti naqinaa. Deemee dubbiin isinitti hin dhufin. Hamaan isin hin argin. Ilmoo keessan ijji hamaan hin laalin. Jabbii keessan ijji hamaan hin laalin. Kan nagaan bulche nagaan nu haa oolchu. Deemtee nagaan gali. Raftee nagaan dammaqi. Bunaaf nagaa hin dhabinaa jedhanii xumuru. Tole galatoomaa mee bunni kun keessan ta'uu kan Oromoo ta'uudhaaf iddoo argamasaa ragaasaa faana waan baay'ee haasofnee jirra. Amma waa'ee bunaa kanaa wal qabatee qonnaan bultoonni naannoo kanatti buna qotan
buna dhaaban buna oomishan maali makkoon isaanii maali rakkoon isaanii maaltu isaanii ta'e maaltu isaanii hin taane keenya maqaadha. Hin dhaabaa hin hojjetaa gaafa iji bunaa sirriitti waggaa afuritti ga'u ija isaa itti fayyadamaan garuu qonnaan bulaa dhama'ee geessifatee miti. Faddaaltota karaarraa goran mootummaan amma dadhabinni guddaan inni qabu akkuma biyyaattu qabeenyaa qotee bulaa faddaalaadhaa kennee jira. Qotee bulaan bunattii kana gurgurachuuf faddaala gidduu jira. Sangaa fi gabaatti ofee gurgurachuuf faddaala gidduu jira. Jabbii gurgurachuuf faddaala gidduu jira. Faddaalli imala karaallee nu dhowwee jira. Qabeenyaa mana jiru dhiisi. Bunni mana jiru buna keessaa tokko gabbaasee qotee bulaan bilisaan gurguratee namicha bitutti bahuu hin danda'u. Gaafa inni manaa ka'u achii bilbilee hidheera, asii bilbilee hidheera, gabaa hidha. Faddaalonni amma qotee bulaa ajjeesaniiru. Gabaan bilbilaan hidhamaa yeroo qotee bulaan fe'atee achi ga'u lakki bunni hadhan kufe jedhanii kunoo gaaraa. Dheengaddaa 17 walakka 1750 galee ture. Bultii lama keessa hin bunni keessan deemee kufee isa dheengadda fe'ame sana kufee jennaan gabaan bituu didee jedhanii dudduubbaan faddaalaan haasa'ee asiinan isinii baasa jedhee hadhas bunni keenya rakkoo guddaa qaba. Hadhas maali? Bakka isaa irratti duraan dubbannee jirra kana. Yeroo Taaddasaa Masqalaa Yuuniyeenii irra jiru ani waldaa fuuncaa duudhaa bunaa keessan ture. Bakka baay'eetti haasofnee jirra. Furmaata argachuu hin dandeenye. Qotee bulaadhaa furmaata kennuun hin danda'amne. Qabeenyaa qotee bulaa kan itti fayyadamaa jiru nama biraati. Warri bilineerii hadhaa baala bunaa kana utuutti agarsiisanii hin beekani. Hin beekanu baala bunaa waan ta'e. Garuu oomisha qotee bulaa jara gurguratee bilineerii ittiin ta'e. Qotee bulaan buna hojjetee oomishee geessisu yoo isa dhugaa dubbanne buna kana balleessee midhaan itti facaafachuuf seenaa guddaa qabdi. Durii qabee abbootiitu gorsu. Yaa ilmaan koo muka guddaa jiskitanii hin balleessinaa. Waan seenaa qabu rakkoo muraasaaf jettanii hin balleessinaa. Gosa guddaa dur fudhatee rakkatee eegaa jira malee waan buqqifnee balleessuun isa dhugaa. Maaliif qotee bulaan oomisha isaa sirriitti gurguratee jechuun hin danda'amu. Tole. Kan biraa mee fakkeenyaaf yuuneenota jira. Isin warra bu'uura yuuneeniitis mee yuuneeniin buna Oromiyaawoo bunni keessan caalaatti gabaa addunyaa irratti akka gurguramu bira darbee immoo abbeentaanumti bunni keessan addunyaa irratti kan keessan ta'u abbeentaan akkasii ragga'uuf maal fa'aa hojjetan maal waliin hojjettan? Ayyee yuuneeniin tola guddaa isaan nu ooleera. Gorsi kennamu buna keessan kana tokkoon isii kana kutaati. Qabna nu warshaa buna diimaa daakus isa buna gogaa daakus jechuudha. Yeroo waldaan hojii gamtaa keenyaa haala kanaan qotee bulaa irraa sassaabee jooniyaa filatee itti geessee falfalee baasii guddaadhaan bareeffatu halkan hattuu daguugsisanii bitaa bulu jarri. Isa hattuun daguuge sanatu soolaariidhaan gogee guyyaatti dhaqee gabaarra oola. Yeroo kana inni bunni hannaa, bunni xiraa'e, gurraachaan makaa falfalamee abbaan isaa dhaqee gabaarra oolu. Inni kan keenyaa inni qulqulluun kaleessa waldaan hojii gamtaa hojjete gabaan isaa hidhamaadha hamma eeggatee jedhutti dafee hojiirra nu ooluu hin danda'u. Isa kana nuyi miti kan humna kana qabu. Waldaa hojii gamtaa gararraatti kunoo buna keenya kiiloomeetirii meeqa hanga fagaatu seeraan kaa'amee jira garuu.
bakka bunni keenya diimaan itti daakamu gororraatti abbaa qabeenyaatti lafti gurguramee kun itti hojjetataa jiraam. Bunni keenya kun kanaa achi immoo kanaa achi dhuma banna. Kanaa achi baduuf teenya. Bishaan bunni keenya itti dhiqamu gararraadhaa ormaa kennameera. Galjallaadhaa laagoonni itti namma. Fuulduratti immoo kanarra nutti dukkanaa'uuf deema waan ta'eef miidiyaan kun kana tamsaasee humni isa laallatu dhimma qotee bulaa kana keessa galee yoo nu laalin isa ittaanutti irra miidhamnaa kan jedhuun qabaan. Mee Jimmi gammachuusaas gaddasaas in geerraree ibsata. Inumayyuu geerraraan geeraa jira jedhan maaliif jedhame achi kaana? Eenyutu geerrara Jimmatti? Gaariidha. Biyyi kuni dur kan inni beekamuun bosona baay'eetu jira. Leenca jira, gafarsa jira, arba jira. Ajjeesee geerara Oromoon geeraree dibata. Garuu Oromoon yeroo gootummaa waa tokko hojjetu yoo ragaan qabne garuu hin geeraru waan san yoo ragaa qabaate malee mirgi koo addooyyee qabdii jedha. Kanaaf gara bunaatti yoo dhumne buna biyya kana nama baay'eetu dhufa maqaa isaa kaasee geerara. Xiqqoosii geerarsa durayyuu wal morkii bunaa kana keessatti araddaa marii irratti dhiyaannee waan tokko jennee turre. Yeroo sana gaazexeessaan yoomii forqufaa natti fakkaata. Walaloo wayii buna kana bunni keessan ta'uuf akka bunnitti argame akkatti buna fayyadamtanii walaloodhaan jiraa guutuudhaan jedheen qaamni biraa bunni jaarraa 17 argamuu ibsa. Lakkisaa sanas yoo ta'e bira dabarraanuu jedheen mee walaloon ibsaa jedhan. Haadha buna addunyaa buna arabikaa galanni kan rabbiiti kan argatte dhugaa jaarraa 10 jedha seenaan kenni durii jaarmaaniin ga'uun kee jaarraa 14 bakka argama bunaa kattaamu dhugaati ragaa baay'ee jira hubadhaa laalaati reettiin obbo Kaalidi kan baala isaa nyaatte achumarra jira faantisiin ejjette bakki teessoo isaa kan fakkaatu soofaa kenna waaqa guddaa mudugaan jira kaa. Bakki kaartaa addunyaa kan biyyattii keenya waa baay'eetu jira kottaati ilaala. Kaalidnaa dhageessa mee takkan si faarsa dinqifatee addunyaa seenaa kee kaleessa eessaayyuu malee yoo dhufu keessummaan aggaaroodha faarsa maqaatti moggaasee biyya abbaa booqaa isa birrii dooqaa cooma nu nyaachisee booka nu obaasee eessayyuu yoo dhaqnee hin jiru qaroonsaa yaa maanguddoo biyyaa adaraa nu eebbisaa yaa maanguddoo biyyaa adaraa nu eebbisaa waaqayyo nuuf tole asitti nu uume dachee magariisaa biyya caaltu haadha buna addunyaa gommaasii badhaatu haadha buna addunyaa gommaasii badhaatu geerarsi haalatti geeraramu qabaa geerarsi kun geerarsa qabeenyaati maaliifi ollaan keenya isa ormi nutti falmu dhiisi ollaan keenya oromiyaan hundi nu bira galee itti fayyadama gaafa biyyaa ka'u maal jedha seete ollumti keenya biyyaa yeroo kaan deega kana dhidhimsuuf as dhufuudhaa yeroo jedhan geeraranii ka'u. Safarri san deega koo safarri isaa turammaan sifanni isaaniiti jirbiin foonetti dhirsaniitiin moonetti mukar baadararetti ilma abbaan abaaretti keelloo baala hin qabnetti qeerroo yaada hin qabnetti takka baddeen galletti jedhee dhufa. Aggaaroo bunni ni buu ijoollee aggaaroo bunni ni buu deegaa godaansi ni buu beekaa araarri ni buu. Maaliifi faayidaa itti argateeti itti geerara. Biyyi kun geerarsa bakka qabaafan isinii dhiise geerarsi bakka afuritti ba'a. Geerarsa gootummaa geerarantu jira. Geerarsa abbaa haadha fi faarfachuu geerarantu jira. Geerarsa quuqaa baafachuu geerarantu jira. Geerarsa ilmi ba'ee akka nagadee horu akka qotee quufu akka daangaan dhiibne safuudha daangaa dhiibuun Oromoo keessatti geerarantu jira. Isa maaltu fakkeenya amma abbaan ilma koo akkasii mitiin jedhu waan daangaa dhiibuun akka fafa ta'e
galchaa nyaachuun akka fafate itti geerara. Dura ilmi fi akka si'aawuu ilma fi itti geerara. Kanaaf nagadanii deeguree ijoollee nagadanii deeguree yoo galchaa nyaatan malee qotanii beela'uuree yoo barii ciisan malee yoo daarii dhiiban malee. Fakkeenyaaf amma durii lootiin akka taphitti kaa'atamu dhiira ajjeesee ragaa qabu kaa'ata. Leenca ajjeesee addooyyee qabdi ijoollee mirgi koo addooyyee qabdi milki koo addooyyee qabdi laaftoo lakkuu biratti ittaa dhoolachuu biratti. Natajjeese baagijjoo ijoollee natajjeese baagijjoo kan funyaan uraa gindoo ijjigii miidhoddotaa funyaan tiifuu darbata. Maaltittiiqee tokkosa ijoollee kormee baanuume malee kan sarbaan duude malee. Qubjedheen dura taa'eetti akka soortuu baa warraa gattaa'eetti waqareen ol ka'eetti kofalee leencan faarroo fixeensaa baalabbaata bineensaa maafteessa baddaa keessaa qaymootii ittasi geessa.